Shalom, nagaan WAAQAYYO hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u jecha hordoftoota TV Ifaa Fayinaa kan hordofaa jirtan kun TV Ifaa Fayinaati. Qophii Qaroo Ifaa irratti sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Egaa har'a keessummaan kiyyaa kan na cinatti argitanii isaan ofuma isaaniitiin maqaa isaanii ibsataniiti nagaa isin gaafatu. Isa dura garuu kanan isiniin jedhuuf yoo jiraate qophiin kun jalqabee amma xumurrutti akka nu wajjiniin turtan gamanumaa isin afeeraa ani Pastor Lolaa Margootii nu hordofaa. Maqaan koo ergamaa Geetaawun Amruun jedhama. Waldaa Ifaa Fayyinaa Addunyaa jechuudha. Asuma magaalaa Bishooftuutti argamtu irraa jechuudha. Toleega qophii keenya irraa itti fufuudhaa fi qophiin nuti har'a qophii addaa godhannee qabannee dhiyaanne egaa waan ifaa ta'e fuula keenya duratti kan argamu kitaaba Madaa'uun Yesuus Kiristoos jettu kana qabanneeti qophii addaatiin kan nuti asitti dhiyaanneeti jirru. Hordoftoonni keenya hordoftoonni TV Ifaa Fayinaa kallattii jiran bakka jiran hundumaatiin sagantaa keenya kana akka isaan akka kanattiin beekanii hordofanii barbaada. Haa ta'u har'a egaa akkuma beekamu dhimma kitaaba kanaa irratti dubbachuudhaaf kitaaba kana fuula isaa kanarraati Madaa'uun Yesuus Kiristoos jedha barreessaan ergamaa Geetaawun Imrootiin jedheeti jira. Egaa mee kitaaba kanarratti waa tokko haasa'uudhaaf asitti dhiyaachuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha. Mee gara gaaffii kootiitti yeroo fufu fedhiin kitaaba barreessuu keessa keessanitti kan inni mul'ate akkasin barreessitan kan isin kakaase yoomi mee egaa sadarkaan ammarra jirtanii beekamaadha. Amma abbaa mul'ataaf hundeessaa waldaa Ifaa Fayyinaa addunyaa fi TV Ifaa Fayinaa taatanii tajaajilaa jirtu waan ta'eef dur immoo maatii kiristaanaa keessatti dhalattanii guddattanii egaa abjuun nama wajjin dhalata kan immoo erga dhalatanii guddatanii immoo gara hiikoo isaatti gaafa dhufuu jalqaban maaliifan abjuun qabaadhu jedhanii barbaaduudhaanis kan gara namaa dhufu sin jiraata. Mee fedhii kitaaba barreessuu kana yoom isin keessa buleme? Waaqayyo isna haa eebbisu isinis asitti naaf eeruu keessanii fi akkuma isinuu kaaftani egaa kitaaba Madaa'uu Kiristoos jedhu kana yeroo dhiyoodha kan barreesse. Isa dura garuu fedhiin kitaaba barreessuu yookaan immoo barruu garaagaraa barreessuu ijoollummaa kaaseedha kan inni na keessa jiru. Dur ijoollee ta'ee ani walaloo asoosama tokko fi wantoota tokko barreessuu irratti xiyyeeffadhan ture ijoollee ta'ee jechuudha. Yeroon taa'us yeroon deemus waa barreessuun jaalladha. Walaloo barreessitu asoosama barreessitu? Asoosamas walaloos nan barreessa. Faarfannaanis barreeffameera? Faarfannaas nan barreessa, asoosamas nan barreessa, walaloos nan barreessa. Kanaaf fedhiin kitaabota barreessuu ijoollummaa kaaseeti kan inni na keessa ture jechuudha. Rooman kutaa gajjallaa jiru, roomanii dakaa jiru jechuudha. Yeroo sanaa kaaseeti fedhiin waa barreessuu, fedhiin waa walitti qindeessanii, waa walitti fidanii barreessuu. Wantoonni tokko illee tureera asoosamaa fi walaloo malee wantoonni tokko illee sirboonni tokko illee kiristaanuma ta'ee yeroon itti sirba barreessitanii jechuudha. Sirba barreessu jira jechuudha. Hordoftoonni TV Ifaa Fayinaa egaa har'a waan haaraa dhaga'anii jiru. Faarfannaa barreessaa, walaloo barreessaa achumaanis sirbi garuu walaloo faarfannaa dura dhossaan bahe jechuudha. Dhossaan bahe kanaaf sirba barreessitaniitu jechuudha. Sirbitaniitu moo? Na dadhabsiisina. Egaa geerarsa tokko barreesseera durii ijoollee ta'ee ergiin waldaa kiristaanaatti dhufee waldaa kiristaanaa keessatti guddadhe akkuma beekamu waldaa kiristaanaa keessatti ni guddadhe yeroo jalqabaa kaase jechuudha. Gidduutti waldaa keessaa ba'ee gar tokko ta'een ture. Yeroo sana gidduutti sirbaa fi geerarsoota tokko barreesseera. Sirban barreesse namoonni fudhatan jiru har'a. Hafuura faarfannaa irraati gara
Afuura sirba barreessuu fudhatanii gidduutti jechuudha baaggaama gootan. Gidduutti al tokko gaajira ijoollummaan baakii gootanii jechuudha malee utuu tajaajiltanii miti. Utuun tajaajiluu miti. Utuun tajaajiluu utuun taane gidduutti dhiisee gara waan biraatti goreen ture. Ergiin gara waldaa kiristaanaatti deebi'ee yookaan immoo gara waldaa kiristaanaa dhufe jechuudha. Gara faarfannaa barreessuutti dhufe faarfannaa utumaan barreessu. Baaggootanii erga gooftaatti deebitanii faarfannaa barreessuu jalqabde. Ergiin gara gooftaatti deebi'ee faarfannaa barreessuun jalqabe. Akkasumas immoo walaloo tokko tokkollee barreessee waldaa keessatti yeroo itti dubbisnee dhiyeessinu jira jechuudha. Aduu ayyaana waggaa tokko tokko jechuudha. Egaa fedhiin barreessuu koo yeroo sanaa kaaseeti kan inni na keessa ture jechuudha. Fedhiin waa barreessuu waa walitti qindeessanii saba kana tajaajilu yeroo sanaa kaaseeti kan inni keessa gootti. Durumaa jalqabee keessan jira jechuudha. Eeyyee akkasii. Tole egaa erga akkas ta'e kitaabni kun gaafa ilaallu fuula kitaaba kanaa irraatii mata dureen isaa Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedha. Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedha mata dureen kuni. Mee waa'ee kanaa keessatti wanta barreeffametti itti deebinaatii keessoo isaa gaafa ilaallu amma garuu Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedhu kana maalirratti hundooftaniiti mata duree kana kan filattan? Akkamiin filattan mee mata duree kana? Madaa'uu Kiristoos Yesuus Kiristoos kan jedhu kana kitaaba qulqulluu utuun dubbisuu Isaayyaas raajicha boqonnaa 53 lakkoofsa 4-5 kan jiru irratti kan inni keessa koo bude kitaabni kun kanan barreesse jechuudha. Isaayyaas 53. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4-5 jechuudha. Madaa Kiristoos Yesuus mee iddoo sana utuun dubbisee gaarii. Okay, nu dubbisa. Maaliif nama hundumaa fi ifaa akka ta'utti iddoon sun maddi macaafa kanaa maddi kitaaba kanaa isaadha. Maddi kitaaba kanaa isa waan ta'eef. Mata duree kanas achi argannaa jechuudha. Mata duree kanallee achirraa arganna. Akkas jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirran kaa'ee muddama keenyas in baatee nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseettis in lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname. Sababii yakka keenyaafis in reebame in caccabsames nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame. Erga jedhee booddee madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame jedha. Kanaaf kitaabni kuni kitaaboti biraan jiru kanan barreesse garuu Madaa'uu Yesuus Kiristoos kan jedhu kana deddeebi'ee fuula koo duratti iddoo kana gaafan qayyabadhu guutummaa kitaaba qulqulluu kana keessatti Yesuus Kiristoos nuuf jedhee yeroo reebame, nuuf jedhee yeroo waraaname, nuuf jedhee yeroo kabalame, nuuf jedhee yeroo gatii baase sana Yesuus Kiristoos jechuudha. Nuuf jedhee gatii guddaa yeroo baase, yeroo madeeffame sana fayyinni dhala namaatiif akka argame. Kanaaf maal jedha madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame jedhamti. Kanaaf madaa'uun Kiristoos Yesuus fayyina waan argamsiiseef, jireenya waan argamsiiseef, ulfina waan argamsiiseef kitaaba kana barreessuutu keessa koo dhufe jechuudha waggaa tokko waggaa tokko har'aa jechuudha. Maaliifan kitaaba Madaa'uu Kiristoos jedhu kana hin barreessu jedheen gara kitaabaatti fide jechuudha. Gidduutti isin dhaabuuta mata duree kana gaafan argu waan tokko yaadaa ture. Tajaajila keessan bal'inaanii waldaa keessattis gaafa tajaajiltan gaafa baatanii dirree kursadii adda addaa gaafa tajaajiltanis qita kamitti namootaaf gaafa kadhattan dubbiin afaan keessan keessaa ba'u dhukkubsataa hundumaaf Madaa'uu Yesuus Kiristoosiin fayyifamtan jedhameera jettaniiti kan qabdanii lafaa kaastan. Akkasi jechi kun eessa yoon naqee jecha afaan koo keessaas na biraa hin hafneedha. Sababni isaa nun fayyinni keenya fayyinni ilma namaa fayyinni dhala namaa madaa'uu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Yesuus Kiristoos reebamee Yesuus Kiristoos caccabsamee waan gidirfameef waan gadi deebi'eef qaamni isaa kun waan cicciteef fayyinni karaa kana kan inni nuuf argame jechuudha. Kanaaf dhugabaatii hedduutu jira. Namootaaf yeroon kadhadhuani jecha biraattiin hin jedhu madaa'uu Yesuus Kiristoosiin fayyiteetta ka'ii adeemi fayyiteetta dhaqi cheekta yookaan dhaqi ilaalami fayyiteettaati shokkin jedhaan. Mee kanuma wal qabatee gaaffii itti aanu gaaffii wal qabatu waan ta'eefi mee gaaffii ani irratti intirii ta'uu barbaadu amma madaa'uu Yesuus Kiristoosiin jettaniiti mata duree kanas kan filattanii kan yeroo tajaajiltan yeroo kadhattanis fayyadamtan jechi kana baay'een akka jaallattanis dubbattanii jirtu jecha kana jechuudha. Mee dhalachuu Yesuus Kiristoos jira, reebamuu Yesuus Kiristoos jira, fannifamuun isaa jira, du'uun isaa jira, du'aa ka'uun isaa jira. Mee madaa'uu irratti maaliif xiyyeeffattan?
akkam isinitti fakkaata kitaabni kun yoo xiqqaate uumama haga mul'ataatti kitaaba of keessaa qabdudha. Kitaabni kun xixiqqeessee kanan keessa kaa'edha jechuudha. Macaafota hundumaa hin tuqa jechuudha. Macaafota hundumaa hin tuqa. Namni jalqaba Waaqayyo jalqaba gannata Eden keessatti Waaqayyo jalqaba gaafa nama uume guyyaa 5 ergi uumamoota biraa warra akka urjii, biiftuu, lafaaf, dachee, samii kan galaanota gurguddaaf wantoota isa keessa jiran hundumaa erga uume Waaqayyo guyyaa 6 irratti nama uume. Namni kun gaafa uumame nama fayyaa, nama naga qabeessa, nama ulfina qabeessa, nama simbo qabeessa, nama dhukkuba afuuraas ta'e dhukkuba foonii ofirraa hin qabnedha. Gaafa kufu yookaan immoo gaafa argamaaf eenyummaa Waaqayyoo keessaa gaafa ba'u namni maal ta'e karaa gadhiise. Karaa gadhiise nin jedhu argamaaf eenyummaa Waaqayyoo keessaa ba'e. Lafa Waaqayyo isa kaa'ee ba'e. Miseensa Waaqayyoo haqee miseensa diiyaabiloos yookaan immoo miseensa seexana isa hamaa sanaa guutee ba'e. Kana jechuun hin madeeffame jechuudhaan hin rakkate jechuudhaan rakkina guddaa keessa gale jechuudha namni gaafa sana. Namni gaafa jannata keessaa ba'e jechuudha. Namni gaafa gannata Eden keessaa ba'u rakkina isa hamaa keessatti gale jechuudha. Kanaaf egaa kitaabni Isaayyaasii wa'ee Yesuus Kiristoos boqonnaa 53 kana tokkoo kaafne hamma 12 yoo dubbisne kan inni dubbatu kan inni irratti xiyyeeffatu wa'ee dhufee gaddeebi'u salphachuu kufuu dadhabuusaa bifa dhabuusaa ulfina dhabuusaa madaa'uusaatii fi nuun immoo karaa madaa kanaa argamu fayyuu keenya kan inni argisiisu jechuudha. Namni kam inni bade inni kufe sun addaam inni bade addaam inni kufe addaam inni madeeffame suni karaa Kiristoos Yesuus deebi'ee karaa Kiristoos Yesuus karaa madaa'uu Kiristoos Yesuus kana deebi'ee iddoo sila kufetti argama Waaqayyoo sila keessaa ba'e argama Waaqayyoo kaleessa keessaa ba'e sanatti karaa Kiristoos Yesuus deebi'ee akka inni argamu karaa kanammoo madaa'uu Kiristoos Yesuus kana namni ilaale har'ayyuu maal jedha Galaatiyaa keessatti Phaawulos yeroo dubbatu isin kaleessa jedhaan min warra Galaatiyaadhaan fannifamuun Kiristoos Yesuus akka waan caafamee rarraafameetti fuula keessan dura ture jedha. Har'a maaliif booddee deebitan isa ilaaluu irraa jedha mitiire. Kana jechuun fakkiinsaa kaafamee ture. Qaaminni ciccite sun, qaaminni madaa'e sun, qaaminni waraaname sun, qaaminni waraanamee dhiigi keessaa dhangala'e suni kaleessa maal ta'ee ture fuula keessan duratti fakkiinsaa ka'ee ture. Har'a akkamittiin isin duraa dhibee jedhaan. Kanaaf egaa an yeroon deemu yeroon ka'u yeroon taa'u yeroon ba'u yeroon galu kitaaba kana gaafan qayyabadhu madaa Kiristoos Yesuustu fuula koo dura taa'a jechuudha yeroo hundumaa. Kanaaf madaa Kiristoos Yesuus kana gaafa jennu gaafa dubbannu jireenya keenya afuuraas jireenya keenya foonii irratti illee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha madaan kun. Madaan Kiristoos Yesuus. Madaa Kiristoos Yesuus kana akkamitti ilaala? Yeroo hundumaa kitaaba kana keessa jira yeroo hundumaa fuula keenya duratti caafamee rarraafameeti kan inni adeemu. Caafamee rarraafameeti kan inni adeemu. Amantiidhaan ilaalla fannifamuu Yesuus Kiristoos. Baay'ee godaannisi Yesuus Kiristoos inni 2000 har'aa godaanniseeffame yookaan waraaname suni har'ayyuu akkuma godaannisa ta'etti jira. Ho'aadha. Har'ayyuu ho'aadha. Cubbuu dhiisuuf ho'aadha. Dhukkuba fayyisuuf ho'aadha. Gadda diiguuf ho'aadha. Namni gara sana ilaale har'ayyuu dhukkubisaa rakkinnisaa yaaddoonsaa irraa kaafama jechuudha. Kana jechuudha madaa'uu Kiristoos Yesuus irratti xiyyeeffadhee kanan barreesse. Sababni isaa shaakalee argeera namarratti dubbadhee argeera madaa kana. Kana duwwaa miti nama biraa duwwaa miti ofirratti illee dubbadhee anarratti wanti addaa madaa Kiristoos Yesuus kanaan ta'ee beeka. Kanaafani jecha kana filadhee jecha kana barreessi jechuudha. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf in argame. Fayyinni nuuf in argame jedhaan. Madaa'uu isaatiin fayyinni argame. So isa fayyinni argame kana diddiriirsee barreessee namni kamni akka hubatu gochuutu narra jiraata jedheetan. Kanaan wal qabatee madaa'uu isaatiin fayyifamtanii jedha dubbiin macaafa Isaayaas irratti dubbatame kun jechuudha. Fayyina kan jedhu kana ammallee isin irra deebitanii dubbattaniittu. Body salvation yookaan fayyina qaamaa ka jennuudha moo fayyina lubbuu ka jennu irrattidha wanti kun. Namni gaafa gannata Eden keessaa ba'e karaa sadanuu kufe. Afuuraan hin kufe, fooniin hin kufe,
jireenya bara baraa keessaa sin ba'e. Lubbuudhaan jechuudha. Lubbuudhaan isin kufe yookaan dhukkubsataa ta'e. Dhukkuba jechuun miirri namaa kan namatti dhaga'amu nagaa ta'uu dhiisuu jechuudha dhukkuba jechuun. Dhukkuba jechuun fakkeenyaaf qaami keessan iddoon tokko yoo cite halkan guutuu nagaa hin qabdan. Hafuuraan inni kufe Waaqayyo wajjin namni gaafa walitti dhufeenyi namaaf Waaqayyo gidduu jiru yeroo addaan hafu jechuudha. Gaafuma kanaa kaasee namni gaafa gannata Eden keessaa ba'ee kaasee dubartittiidhaan ati har'aa kaastee maal taatattiin jedhe. Hin ciniinsifatta, ciniinsuudhaan deessa. Ciniinsuu jechuun dhiphina jechuudha. Ciniinsuudhaan deessaa ittiin jedheen. Gaafa sanaa kaasee namni joora, sokka, dhukkubsata, gadadoo, hiyyeessa ta'e. Gaafa sana namni jalqaba gannata Eden keessa yeroo ture nama bareeda, nama simboo qabu, nama ulfina qabu, nama hojjete gannata Eden keessa biqiloota jiran kunuunsee nama jiraatu ture. Kallattii hundumaanuu nama dhukkuba hin qabne. Nama dhukkuba hin qabne, nama fayya qabeessa ture. Achi keessaa gaafa gannata Eden keessaa ba'u namni maal ta'e? Namni kaleessa gannata Eden keessatti biqilaa kunuunsee jiraatu. Achi keessaa baafamee namni ergamootaan achi keessatti tikfamu achuma keessaa baafamee ergamootuma kaleessatti hin tikfamaa tureen maal ta'e akka inni ittiin galleef billaadhaan eegame. Isinii gale qoraattiin yookaan immoo baala waraanteen hin turre ergii namni gannata Eden keessaa baafamee baala waraanteen biqile. Kana jechuun namni gaafa sanaa kaasee dhukkuba qaamaa, dhukkuba foonii isa jedhamu sana, dhukkuba foonii, dhukkuba hafuuraallee, dhukkuba lubbuullee dhukkubsachuu jalqabe. Yesuus Kiristoos isa kana sadan nu fayyisuudhaaf dhufe. Madaan Kiristoos Yesuus isa kana sadan irratti hojjeta. Kana sadanuu fayyina qaamaatii, fayyina lubbuutii, fayyina hafuuraatii. Kana sadan amma argitaniitti yoo ta'e Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana amaatii Phexros dhaqee jedhaan. Amaatiin mana Phexros gaafa dhaqu amaatiin Phexrosi dhukkubsattee jirti dhukkuba dhagna gubaatiin. Dhukkuba dhagna gubaatiin yeroo isheen dhukkubsattee jirtu kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhaqee hin kadhatee fi isheenis hin kaate. Namoonni baay'een jedha dhukkubsatoota fidanii namoonni naannoo sana jiran hafuura hamoota kan qabanis hin fidanii innis isaaniin hin fayyise jedhaan. Inni kun immoo macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti kan barreeffame haraawwatuuf ture jedha. Minan dubbisaa. Haraawwatuuf ture jedhaan. Raajii boqonnaa 53 irratti caafame. Inni caafame sun haraawwatuuf Maatiyos keessatti haraawwatuuf in ta'ee jedhaan. Akkas jedha. 14 kaasneen dubbisna Maatiyos boqonnaa 8:14 kaasee Yesuus mana Phexros yommuu lixe amaatiin Phexros dhukkuba dhagna gubaatiin dhukkubsattee ciiftuuyyuu arge. Inni immoo harka ishee qabee dhagna gubaan sunis ishee dhiifnaan kaatee isaaf inni ergamte jedhaan. Galgala sanas warri hafuurri hamaan keessa ture baay'een gara isaa fidan. Inni immoo sagalee tokkoon hafuurota hamoota baay'ee warra dhukkubsatan hundumaa in fayyise. Kunis raajicha Isaayyaasiin inni waraansa keenya nurraa fuudhee dhukkuba keenyas baatee kan jedhame akka raawwatamuuf ta'e jedhaan. Fayyuun jarreen kana saraajiin sun raajiin akka inni raawwatamuuf hin ta'e jedhaan. Namoota dhukkubsatan hedduu fidanii dhufanii hin fayyan. Amma argitaniitti yoo ta'e waldaama keenya keessatti yeroo baay'ee namoonni kitaaba kana keessallee akka dhuga baatiitti iyyuu kaa'eera. Namoonni hin dhufu waan biraa ittiin hin jedhan madaa'uu Kiristoos Yesuusin fayyinni sii ta'eera ati biliisan ittiin jedha. Madaan Kiristoos Yesuus dhaqee irratti hojjeta jechuudha. Kanaaf egaa madaan Kiristoos Yesuus kan hafuuraa fayyiseera, kan lubbuu fayyiseera, kan foon keenyaas fayyiseera. An kanatti namana jechuudha. Sababni isaa kitaaba qulqulluudha waan ta'eef, kitaaba qulqulluu keenya keessatti barreeffameera waan ta'eef. Kanaaf inni muddama keenyan baate, dhiphina keenya ofirra kaa'e, gadadoo keenya ofirra kaa'e, isa nuyi itti dhiphannu kamiin hundumaayyuu qaama isaatti baatee eessa dhaqe fannootti ol ba'e jechuudha. Fannootti gaafa ol ba'e kana hundumaa fuudhee gadi hin buune. Fannootti cinqaarseeti gadi inni gadi bu'e jechuudha. Kanaadha madaa'uun Kiristoos Yesuus kan foon keenyaas, kan hafuura keenyaas, kan lubbuu keenyaas in fayyisa jechuudhaan. Hordoftoota TV Ifaa Fayyinaa kan hordofaa jirtan TV Ifaa Fayyinaatii qophii qaroo ifaa qophii addaa barreessaa kitaaba
Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedhu akkasumas immoo hundeessaaf abbaa mul'ataa waldaa ifa fayyinaaf TV ifa fayyinaa ergamaa Geetaawwan Immiruu wajjiniin xiinxala kitaabaa bifa gabaabaa ta'een geggeessaa jirra jechuudha. Xiinxala kitaaba kanaa bifa gaaffiif deebiidhaan geggeessaa jirra. Maaltu jira kitaaba kana keessa ka'umsisaa maal kan jedhuuni walii wajjiniin dubbachaa jirra. Ammas nu hordofaanis niin jedha. Tole hordoftoota TV ifa fayyinaa walitti deebinee jirra. Tole egaa mee gaaffii itti aanutti darbuudhaaf gaaffii itti aanu keessoo kitaaba kanaatti dabarra. Keessoo kitaaba kanaa irraa fuula 91 kan jiru kiristaanummaan dhaaba amantii miti jedha. Mee maal jechuu barbaaddan? Kiristaanummaan dhaaba amantii miti jedha. Maal jechuu barbaaddan mee asirratti? Inni kun kiristaanummaan maqaa miti eenyummaadha. Identity dha jechuudha. Identity dha. Maalummaadha. Maqaa miti. Dhaaba miti. Gaafan isiniin jedhu namoonni baay'een amantiin koo yookaan dhaabbanni amantaa koo kiristaana jedhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ta'e Waaqayyoos guyyaa tokko iyyuu namootaan kiristaana jedhee hin beeku. Takkama jedhee hin beeku. Kiristaana kan jedhee namoota bakkee dhaabbatanii ilaalanidha. Oromoota jechuudha. Oromoota. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irraa ergamoonni waldaa Anxookiyaatti walitti qabamanii kadhatanii jarri kun Kiristoosiin fakkaatu. Kanaaf kiristaanota jedhaman jedhanii. Adeemsuma isaanii ilaalanii jireenya isaanii ilaalanii Kiristoosota dhani. Kiristoos fakkaatu jedhanii. Kanaaf kiristaanota jedhaman irraa kaasanii jedhanii. Kiristoos fakkaatu ni jedhu kun Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo ture hojiinsaa inni guddaan inni aangoon jireenya bara baraa laachuudha. Jireenya ulfinaa laachuudha. Kanaaf kitaaba kana keessatti maalan jedhee kiristaanummaan dhaaba amantii mana yookaan kaateediraala miti. Dugda kitaaba kanarratti kitaaba keessaa kan fudhatame jedhee kitaaba keessoo isaa fuula 91 irra jira. Dugda isaa irraa kiristaanummaan dhaaba amantii miti, kaateediraala miti, gamoo gurguddaa miti, maqaa kanaanis socho'uu miti. Kiristaanummaan jireenya Kiristoos hirmaachuudha. Hirmaachuudha jedha. Kanaaf kiristaanummaan dhaaba amantii miti. Namoonni baay'een garuu akka dhaaba amantiitti ilaalu. So dhaaba amantiiti yoo ta'e namoonni biraa dhaabbanni amantii biraanis Pirootestaantiin alattis hundumtu maqaa kana qabatanii socho'u. Ani kiristaana jechuu danda'a. Ani kiristaana jechuu danda'a. Maqaadhaan namni ani kiristaana jedhee fi amma yaadni keessan ani kiristaana waan jedheef kiristaana miti namni identitiin isaa kiristaana ta'uu hin danda'udha. Hin danda'udha. Identitiin Kiristoos kiristaanummaa jechuun jireenya Kiristoos kan hirmaatu jechuudha. Maal jechuudha jireenya Kiristoos hirmaachuu jechuun? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedha. Sanyiin qamadii tokko jedha. Lafa buute
hinduutu yoo taate qofaashee sanyii tokkittii taate hafti jedhaan. Yoo lafa buutee garuu biyyoo keessa buutee yoo duute sanyii baay'ee yookaan immoo firii baay'ee naqatti. Erga biqiltee guddattee daraartee ija naqattee sanyii baay'eetu irraa argama jechuudha. Akkasuma Yesuus Kiristoos yoo du'e malee sanyiin isa fakkaatu jireenyi isa fakkaatu hin argamu jechuudha. Nun immoo kiristiyaanni immoo Kiristoosii wajjin du'ee du'aa kan ka'e du'a jireenya Kiristoos kan hirmaate jechuudha kiristiyaanummaan. Du'ee du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus kan hirmaate dhiphina isaa ari'atama isaa jireenya isaa kan hirmaate sanyii isaa kan fudhate lammaffaa kan dhalate jechuudha kiristiyaanummaan. Namni oliin dhalatu yoo ta'e jedhamni namni oliin dhalatu yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo argachuu hin danda'u jedhaan. Namni lammaffaan dhalatu yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo argachuu hin danda'u jedhaan. So kiristiyaana jechuun lammaffaa kan dhalate adeemsisaa, yaannisaa, hojiinsaa, dubbiinsaa, egereensaaf boriinsaa Kiristoosiin hin fakkaatu yoo ta'e kiristiyaana miti jechuudha. Kan kana fakkaate garuu kiristiyaana. Kanaaf kitaabni kuni kiristiyaanummaan maal akka ta'e kiristiyaanummaan eenyummaa Kiristoos hirmaachuu jechuudha. Eenyummaa Kiristoos hirmaachuu akka ta'e olii dhalachuu jechuudha. Olii dhalachuudha. Namni lafa dhufe dhaqa. Namni kan irraa dhalate dhaqa. Biyyoodha waan ta'eef namni kan irraa dhalate dhaqa. Yeroon isiniin jedhu sanyii burtukaanii tokko dhaabdanii paappaayyaa irraa eegdan yookaan abukaadoo dhaabdanii burtukaanii irraa eegdan. So olii namichi inni dhaqee gooftaa Yesuusiin gaafatee wa'ee lammaffaa dhalachuu yookaan wa'ee mootummaa Waaqayyoo yeroo gaafatu mootummaa Waaqayyootti galuuf namni maal gochuu qaba? Lammaffaa dhalachuu olii dhalachuu qaba jedhee olii dhalachuu qaba jechuun sanyii waaqarraa irraa dhalachuu qaba jechuudha. Sanyii waaqarraa kun immoo Kiristoos Yesuusidha. So olii dhalachuudhaaf namni Yesuus Kiristoositti amanuu qaba. Yesuus Kiristoositti amanuu jechuun immoo jireenya Kiristoos Yesuus hirmaachuu jechuudha. Kanaaf namni lafa dhalatee dhaqa yeroon isiniin jedhu namni olii dhalatee ol dhaqa. Ol dhaqa namni ol dhalate. Namni olii dhalanne yoo ta'e wayee olii yaanna, wayee olii dubbanna. Amma fakkeenyaaf mammaaksa tokko dhaga'een ture nama tokkotu jedhama. Joobiraa fi hanqaaquu joobiraa fuudhee hanqaaquu yookaan immoo killeen daaqqoo keessa kaa'e. Handaaqqoon kuni akkuma kan ishee hammattee yaaftutti yaaste. Sasanas jechuudha. Sasanas joobira. Joobirri kun yeroo hundumaa yeroo warri kaan lafa haadhan isheen lafa naatu. Isheen ol ilaalti yeroo hundumaa ganama baate. Maaliif jedhamtee yeroo gaafatamtu ani sanyiin koo as miti, sanyiin koo lafa haadhuu miti, sanyiin koo qilleensarra balali'uudha. Ergaa guddaadha. Ergaa guddaadha. Ol ilaalti jechuudha. Ol ilaalti. So kiristiyaanummaan yeroo hundumaa sanyii irraa dhalate Kiristoos Yesuus irraa ilaala jechuudha. Kanaaf gabaabumatti Kiristoos irraa namni dhalate gara Kiristoos ilaala malee gara biyya lafaa kanaa waan gara biyya lafaa hin ilaalu. Jireenya Kiristoos qooddateera. Jireenya Kiristoos hirmaateera. Kanaaf amma namni biyya lafaa irratti waan lamarraa dhalatee jira jechuudha. Nama garaagaraa lama jira jechuudha. Nama garaagaraa lama jira. Ka biyya lafaa irraa dhalate. Kan Addaaminni jalqabaa jira. Kiristoos jira. Kanaaf namni sanyii isa jalqabaa namicha sanyii isa jalqabaan jiruu fi nama sanyii namicha isa lammaffaan jirudha. Kanaaf kitaabni kun amma Addaam isa jalqabaa sana isa kufe sana ol qabee kan dhaabe utuu hin taane Addaam nama haaraa deebisee kan uumeedha jechuudha. Addaam isa lammaffaa sana jalqabaa Addaam isa lammaffaa sana isa nama ta'ee dhufe Kiristoos Yesuusiin ol qabee kan dhaabe jechuudha. So kiristiyaanummaan jireenya Kiristoos hirmaatanii jireenya jechuun immoo jireenya bara baraa jechuudha. Jireenyi bara baraa jechuun immoo jireenya ganaa fuula duratti dhandhee jiraannu yookaan immoo jireenya haala salphaan ilaalamu tun taane jireenya Kiristoosiin mi'eeffachaa keessa jiraatan jechuudha. Yeroo hundumaa jireenya Kiristoos keessa deddeebi'u jechuudha. Erga du'anii booda jireenyi jiru jireenya bara baraan jedhamu. Jireenya bara baraa jedhama.
jireenyi bara baraa kan jalqabamu gaafa duute booddee miti. Har'ayyuu erga Kiristoositti amantee jireenya bara baraa keessa jirta. Guyyaa Kiristoosiin amannee jalqabne. Amantee kaastee har'ayyuu mootummaan Waaqayyoo isin gidduu jirtedha sagaleen Waaqayyoo. Isin gidduu jirti jechuun maal jechuu isinitti fakkaata? Amma fakkeenyaaf naannoo kana jirra nuun kaameraamaanonni keenya warri sagalee sirreessan jiru nu anaaf isin jirra. Mootummaan Waaqayyoo gidduu kana jirti utuu hin taane har'ayyuu warra isatti amanan keessayyuu jirti jechuudha. Keessayyuu jirti inni immoo isa jiraatudha jechuudha. Inni immoo isa jiraatudha mootummaan kun immoo. Kanaaf jireenyi bara baraa du'anii du'a booddee kan jiraatamu qofa osoo hin taane har'ayyuu kan jiraatamu guyyaa Kiristoosiin amananii amanannee kaasanii kan itti fufutaa kan itti fufanidha. Baay'ee gaariidha. Egaa waa'ee kiristiyaanummaa irratti erga yeroo keenya eeggachuudhaaf jecha gaggabaabsinee deemuudhaaf waa'ee kiristiyaanummaa kitaabni kun amma ammaatti wanti dubbachaa oollee hordoftoonni keenya beekuu kan qaban waa'ee madaa'uu Yesuus Kiristoos maal akka ta'e madaa'uun isaas bu'aa maalii akka buusee fi bu'aa maaliis akka qabu akkasumas immoo kiristiyaanummaa jechuun immoo maal akka ta'e akkas jechuun madaa'uu Kiristoos irraatii bu'aanii kiristiyaanummaa nuuf dhufe waan ta'eef kiristiyaanummaan kun immoo jireenya Kiristoos jiraachuu gaafa jedhu karaa inni irra ba'e irraa ba'uu akka inni ta'etti namni akka hubatu akkasumas immoo jireenyi bara baraa kan du'anii du'a booddee jiraatamu qofa osoo hin taane ammuma erga akkuma Kiristoosiin amananiin jireenyi bara baraa akka jalqabu namni hundumtuu beeku akka qabudha jechuudha. Kanaaf hordoftoonni TV Fayyinaas kana akka beektanii isinis sagalee kana akkasinii hundumaan geessan daran kana caalaa kitaabni kun kitaabni madaa'uu Yesuus Kiristoos jettu kun gaafa iseen harka keessan geesse daran kana caalaa keessa isaatii dubbistanii waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Egaa gaaffii itti aanutti itti fufuudhaa fi kitaabuma kana fuula 88 irraati. Kitaaba kana fuula 88 irraati Waaqayyo akka ati hiyyoomtu miti jedha. Hiyyummaa inni jedhu kuni Waaqayyo akka ati hiyyoomtu miti kan jedhu kun akka ati hiyyoomtu barbaadu jechuudha. Haa ta'uutii garuu hiyyummaan jedhu kun akka ati hiyyoomtu barbaadu kan jedhu kuni Waaqayyo nama hiyyeessa sin uumne jedha amma jirraati. Kanaaf hiyyummaa afuuraa moo hiyyummaa foonii ibsuu barbaaddan gaafa kitaaba kana barreessitan? Kullachuu isaa of keessaa qaba. Nuun Kiristoos Yesuusitti gaafa amannu namni jalqaba gaafa uumame gannata Eden keessa akkuma jalqaba isinitti hime nama hiyyeessa dhukkubsataaf rakkataan turre. Nama jireenya gaarii jiraatu ture, nama qajeelaa ture. Achi keessaa ari'amee baafame. Sababii akka godheef. Hiyyummaan biyya lafaatti kan inni dhufe sababii namni cubbuu godheef. Egaa akkas jedha wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 10 lakkoofsa 10-11 yoo dubbisne akkas jedhaan hattuu waan biraaf hin dhuftu balleessuu qaluudhaaf ajjeesuudhaaf dhufti jedha. Ani immoo jireenya kennuufan dhufe jedha. Hoolotaaf jireenya kennuuf jireenya irra hafaa haa jiraataniifan dhufe jedha. Jireenya irra hafaa. Irra hafaa kan jedhu kun guutuu wajjin tokko miti. Irra hafaa inni jedhu kun guutee irraa kan dhangala'e. Guutee irra kan dhangala'e jechuudha. Irra kan odaa kabraallee guutuu kan danda'u. Kan danda'u jechuudha. So Yesuus Kiristoositti gaafa amannu namoonni amma maal jedhu isinitti fakkaata? Yeroo waldaa keessatti wayii badhaadhinaa yookaan immoo wayii namni tokko wayii dinagdee gaafa lallaban abalu wangeela badhaadhinaa yookaan wangeela sooromaa lallaba jedhu. Baay'ee waan isin ajaa'ibu wangeela badhaadhinaaf wangeela hiyyummaa kan jedhu jiru wangeela keenya keessa. Wangeelli jiru wangeela Kiristoosi. Wangeelli jiru wangeela Yesuus Kiristoos tokkichatu jira. Wangeela Yesuus Kiristoos tokkichatu jira. Yesuus Kiristoositti amanuun immoo waan hundumaa of keessaa qaba. Paakeejii jireenyaati. Paakeejii jireenyaati Yesuus Kiristoositti amanuun. Jireenya ulfinaati Yesuus Kiristoositti amanuun. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti asirratti kanan ibsee namni hiyyoome rakkatee tagosaa qolee akka inni jiraatu kan barbaadu Waaqayyo miti. Isa hamaa diiyaabiloostu barbaada. Kana jechuun gaafa Yesuus Kiristoositti amannu qabeenyi birriin doolaariin yiroon paawundiin makiinaan man waaqarraa gad dhangala'a jechuu koo miti.
nuun Yesuus Kiristoositti gaafa amanu sammuu keenyatu banama. Sammuu jirama jira. Maayindiseetii haaraa. Maayindiseetii haaraa fudhanna. Uumama haaraa taana nuyi. Uumama haaraa taana jechuun like sammuu Kiristoos qabaanna jechuudha. Hojjetaa sirrii. Hojjetaa sirrii taana jechuudha. Hojjetaa mudaa hin qabne taana. Kana jechuun namni dhibaa'ummaa keessaa ba'ee gara hojii hojjechuutti dhufa jechuudha. Namni hojii hojjetu immoo hin iyyoomu. Namni hojii hojjetu hin iyyoomu. Itti dadhabnaan gatii dadhabbiisaa inuma argata karaa qajeelaa ta'e. Karaa qajeelaa ta'e hin argata. Yesuus Kiristoositti amanuu akka nu hiyyoomu, akka nu deegnu, akka nu namaa gadi taanee jiraannu nun taasisu. Argitanitti yoo ta'e biyya Ameerikaaf Awurooppaa har'a hundumti keenya paaspoortii baafannee viizaa rukunnee gara sanatti didichinu waan biraa miti biyya sana kan geddare. Wangeelatti amanan jalqaba. Wangeelatti amananii birriin waaqarraa yookaan doolaariitu waaqarraa roobee isaan jijjiire miti. Hin hojjetanii hojjetaa sirrii ta'an. Waaqayyo immoo nama dhibaa, nama yeroo hundumaa rafu, nama yeroo hundumaa kottollaa'ee taa'u hin barbaadu Waaqayyo. Nama hojjetu barbaada. Nama harka namaa ilaalu. Waaqayyo nuun harka namaa akka nuyi ilaalluuf nu nuumne. Hojjennee akka jijjiiramu. Hin baranna yoo ta'e barannee akka jijjiiramu. Hin daldalle yoo ta'e daldallee akka jijjiiramu. Hin deemne yoo ta'e deemnee akka jijjiiramnu dhaaf Waaqayyo kan barbaadu. Waanuma hundumaatiin. Waan hundumaatiin akka nuyi jijjiiramnu barbaada Waaqayyo. Kanaaf namoonni yeroo dubbatanii abalu wangeela badhaadhinaa lallaba. Maaliif waldaa keessatti wangeela an badhaadhina lallabee uummanni koo sabni koo hin jijjiiramu yoo ta'e eenyutu lallabee saba kana jijjiira? Ani garuu kanan jedhu namoonni wangeela badhaadhinaa lallabamaa wangeelli badhaadhinaa kun sirrii miti jedhanii amma yeroo mormiin adda addaa ka'uu hin jira. Prosperity gospel jedhamee even የብልጽግና ወንጌል jedhamee yerootti against gochuudhaan kitaabni illee barreeffame hin jira. Garuu ani kan hin jedhu waa'ee bilchiginnaa yookaan badhaadhinaa kan jedhamu kana yeroo isin waggaa lama fuula dura yeroo isin barsiisaa turtan nan beeka. Yeroo sana taa'aa isinii dhangala'aa jettan immoo yeroo wangeela badhaadhinaa kana akka namni badhaadhuuf gaafa lallabdan gaafa barsiistanii taa'aa lafuma isin teessanitti wanti isin badhaasu isinii dhangala'aa jettan immoo hojjedhaa inni liistroon inni qotu daldala adda addaa kan daldalu kan hojii mootummaa hojjetu kan baratu qixa jiru dhimma habaasu jettan immoo taa'aadhuma achumatti dhufaadha kan isin jettan amma maaliifi wangeela badhaadhinaa jedhamee kan inni mormamuu danda'u. Kan inni mormamuu danda'u yoo taa'eedhuma asumatti badhaadhuu qaba yoo jedha ta'e tokko lammaffaa lakkii wangeela kana woordii tokko dubbachuudhaaf itti naa kaffalamuu qaba yoo hin jedha ta'e qofa wangeela badhaadhinaa jechuu dandeenya. Garuu wangeelli kun sammuu jijjiira amma kan isin amma kaastan Yesuus Kiristoosin akka fudhanneen Yesuus Kiristoos maayindiseetii keenya sammuu keenya jijjiira jechuun sammuu daagii ta'e gara collumaatti sammuu hojiin jaallanne gara hojii hojjechuutti sammuu karoorsuun jaallanne gara karoorsuutti sammuu projektii propose gochuu hin dandeenye gara projektii propose godhee hojiitti galuutti kan jedhutti ni laalaan. So kanaaf amma isin gaafa barsiistanii kan isin barsiistan taa'aa isinii dhufaadhaan cal jedhaadhuma kadhadhaa isinii dhufaadha moo kadhadhaa hojjedhaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa tokko jedha. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Rukutaa isiniif hin banama. Barbaada hin argattu jedha. Kun sadan jireenya kiristiyaanaa keessatti mul'ata. Kana kan godhu immoo kiristiyaana. Jireenyi Kiristoos wajjin jiraannu immoo jireenya qajeelaadha. Kiristoos Yesuusitti akka amanneeni sammuu keenyatu geddarama isiniin jedheera. Sammuun keenya gaafa geddaramu nun qooda kaleessa dheengadda teenyee yoo teenyee nama arrabsaa oolla ta'e gara jireenya Kiristoos jiraachuutti dhufna. Yoo kaleessa nama lolaa oolla ta'e gara Kiristoosin fakkaachuutti dhufna. Yoo kaleessa callisnee olii gaddeemna ta'e erga Kiristoositti dhufne erga Kiristoosin amanne erga jireenya Kiristoos hirmaanne gara sammuun keenya jijjiiramee kaleessa sataa oolle kaleessa olii gadi isa jooraa oolle gara hojii hojjechuutti dhufna. Akkuma isin jettan waggaa lama fuula dura ijoollonni dargaggoota gaa persentiin caalu nu biratti. Ijoollonni keenya nu bira jiran dargaggoota waan ta'aniif namni hundinuu hojjetee akka inni jijjiiramuun barsiise. Namoonni keenya hojjetaa mootummaa ta'an illee
hojii mootummaa duwwaa qabatanii taa'uun irra akka hin jiran akka isaan hojjetanii inni daldalee inni qonna danda'u qotee bifa ittiin qonna danda'u bifa akkamiin jijjiiramu akka danda'u akka sagalee waaqayyootti barsiisnee kan intini ta'an ijoollota warshaa kana keessa hojjetan illee walitti finnee akka isaan faabrikaa yookaan kaampaanii mataa isaanii illee uuman kan nuyi barsiisaa turre jechuudha barreen waggaa lamaan darbe. Namoonni kun walitti dhufanii birrii walitti kuusanii amma birrii hammatee walitti kuufatanii. Kana duwwaa miti. Ijoollonni callumadhanii daandii irra taa'anii olii gadi hojii hin qabnu jedhanii olii gadi jooraa oolan. Akka isaan olii gadi jooraa hin oolle hojii hin qabnu hojii mootummaatu hin jiru dookumentii fannifatanii akka isaan jooraa hin oolle barsiisneera. Namni ijoolleen keenya leestiroo hojjechuun jaallatan. Gargaaraa taaksii ta'anii hojjechuun barbaadan. Kanallee akka isaan hojjetaniif gara kanatti dhiibnee ijoollonni keenya baay'een isaanii leestiroo irraa ka'anii amma gara hojii xixiqqaa gara nagada xixiqqaatti dhufanii ergiiman barsiisuu jalqabe namoonni baay'een namoonni waan oomaa harka keessaa hin qabne jijjiiramanii makiinaa kan bitatan jiru daldala kan jalqaban suuqii suppermaarkeetii kan banatan jiru namni tokko dhugaa naa ba'a dhiyoo kana barsiisa ati gaafa sana barsiistee nan har'a kunoo buutikii uffata dubartii bitadhe jettee dhiyoo kana kan dhuftee nama sakkaraa turte kan naa dhugaa ba'a turte ani immoo ijoollota hedduu beeka waldaa kana keessatti kaan mana ijaarratanii kaan makiinaa isaanii bitatanii itti makiinaa hojiillee kan hojjechaa jiran jiru so wangeela badhaadhinaa inni jedhamu ani gospel prosperity beeku gospel Christ gospel beekan wangeela Kiristoos beeka malee wangeela badhaadhinaa kan jedhu keessaa kutee an qobaatti lallabeen beeku Kiristoositti erga namane Kiristoosin ergiin fudhadhee jireenya irraa hafaa inni jedhu kun waa lama of keessaa qaba kan afuura kan foonii kan lubbuu of keessaa qaba inni dhufu seexamma argitaniitti yoo ta'e afuurramaan yeroo waldaa keessatti namarraa bahu maal gochuu barbaadda gaafa jettanii gaafattan ajjeesuudhaaf konkolaataa jala buusuudhaaf namni xiyyitiin akka rukutu akka inni funyoo fudhatee lagalitu akka inni bishaanitti of gatu gochuudhaaf jedha soo inni hattuun sun maal gochuudhaaf foonumallee ajjeesu barbaada jechuudha kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa Yesuus Kiristoositti amannu karaa hundumaati kan nuyi fayyine Yesuus hafuura koo fayyisee lubbuu koo dhiifne hafuura koo fayyisee foon koo dhiisne hunduma isaa fayyise Yesuus an akka kanatti amana sababni isaa caafamee waan jiruudha jechuudha. Dabaree laannee aluma tokkitti gatii baase Yesuus Kiristoos fannootti fuudhee ol ba'eera gatii kana hundumaa. Kanaaf Yohaannis ergaa isaa keessatti karaa hafuuraasii fooniinis Yohaannis isaa sadaffaa lakkoofsa lamarraa yeroo hundumaa kitaaba kana keessallee kaa'eera maal jedha isinitti fakkaata ati yaa michuu koo jedhaan hiriyaasaa Gaayoosiin ati yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akka sitti tolu akka ati fayyaa taatu siifan kadhadhaa jedhaan karaa hundumaa akka sitti tolu akka ati fayyaa taatu siifan kadhadha karaa hundumaa akka sitti tolu inni jedhu kun jireenya biyya lafaarra ammuma jiraatu akka ati fayyaa taatus karaa lubbuu kana jechuun maal jechuudha beektu karaa lubbuun ni jedhu kun lubbuudhaan ergi Yesuusitti amante maal taateet fayyiteet salvation ka jennu sana jechuudha yaa fayyiteet jireenya qabda karaa hundumaa akkasitti toluuf inni jedhu kun ikonoomii of keessaa qaba dinagdee of keessaa qaba cabsanii ba'u breakthrough of keessaa qaba ulfina badhaadhina nageenya simboo of keessaa qaba akka ati fayyaa taatu siifan kadhadha fakkeenya boqonnaa afur lakkoofsa 18 irraa maal jedha jireenyi qajeelotaa jedha akka biiftuu ganama ifni ishee ba'ee ol adeemuuti jedha jireenyi maali jireenyi qajeelotaa qajeelinna jechuun maal jechuudha mudaa malee fuula waaqayyoo dhaabbachuu kan dandeenyu jechuudha mudaa malee immoo kan nu dhaabbachiise eenyudha Yesuus Kiristoosidha nuyi mudaa malee fuula waaqayyoo akka nuyi dhaabbannu kan godhe Yesuusidha Madaa'uusaatiin mudaa keenya hundumaa nurraa fuudhee cinqaarsisee fannootti rukuteen maal jedha isinitti fakkaata keessa deebii keessatti keessa deebii boqonnaa 8-7 kaastanii yoo dubbistanii har'aa kaastanii jedha biyyan itti isin galchu biyya qamadii biyya garbuu biyya rumaanii biyya wayiniiti jedhaan ergii kana jedhee biyya bishaanii ijoo bishaanii qabuttan si galcha jedhaan
biyya ati utuu ittiin beela'in itti nyaattu tan si galcha jedhaan. Dhagaan gaarri biyya sanaa sibiila diimaa qaba. Gaara biyya sanaa keessaa sibiila qotteen baafatta. Dhagaan biyya sanaa immoo sibiila diimaa qaba. Isa keessaa qottee hin baafatta jedhaan. Faarfannaa badhaadhina kun prosperity. Faarfannaa tokko lakkoofsa 3 irraa maal jedha isinitti fakkaata? Abboommii isaa warri eegan akka muka bishaan qarqara dhaabbate yeroo yerootti ija isaa kennuuti jedha. Yeroo yerootti ija isaa kennuuti jedhaan. Yeroo yerootti jechuun muki fakkeenyaaf nuun midhaan gaafa facaasnu waggaatti al tokkitti hamman. Mangoon waggaa lamatti al tokko yookaan waggaatti abukaadoon waggaatti al tokko. Inni kun garuu yeroo yerootti jedha. Amma irraa cirattanii boris dhaxxanii irraa kan cirattan jechuudha. So jireenyi kiristiyaanummaa jireenya Kiristoos yeroo hundumaa ija qaba jechuudha. Akka kanaadha anaaf kan naa gale jechuudha. Madaa'uun Kiristoos Yesuus kana hundumaadhaaf kan inni nu fayyade jechuudha. Kanaaf iyyummaa wajjiniin Waaqayyoo nunuumne Waaqayyoo akka nuti iyyoomne gadadamoo taanee jiraannu hin fedhu. Utuu gadadamoo ta'uu keenya hin fedha ta'eeti madaa'uun isaa hin barbaachisu. Mucaa isaati nuun ijoollee isaati. Ba'aa baachuun isaa hin barbaachisu. Kan jedhu yaada kana of keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf egaa dhaggeeffattoota TV Ifa Fayyinaa kitaabni kun akkuma jalqabaa kaasnee dubbachaa jirru kitaabni Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedhu kuni wanti inni of keessaa hin qabne hin jiru. Bu'aan nuti arganne nutti hima. Bu'aan nuti arganne keessaatii inni tokko badhaadhuudha. Badhaadhinni kunis badhaadhina fooniif hafuuraan lubbuuti. Kanaaf kitaaba kana ariifattanii akka qaqqabattan akkuma tamsaafamuu jalqabe yookaan immoo akkuma raabsamuu jalqabeenii akka ariifattanii argattanii kitaaba kana dubbistan isiniin jecha achumaan waa tokkotu jira. Kitaabni kun kitaaba cal jedhameedhuma dubbifamu tun taane kitaaba rivaayivalii of keessaa qabudha. Akkas jechuun nama hafuuraan dhugaadhaan Kiristoos Yesuus waa'ee Kiristoos yaadaa waa'ee madaa'uu isaa yaadaa dubbisuuf kitaabni kun kitaaba hafuura qulqulluu keessa namaatti dabaluudha. Ittiin nama guutuudha yookaan humna Waaqayyoo namaaf dabaluudha. Dhugaa kana immoo dubbistanii arguu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota TV Ifa Fayyinaa qophiin kun qophii qaroo ifaa qophii addaa barreessaa kitaaba Madaa'uu Yesuus Kiristoos ifi akkasumas hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa Ifa Fayyinaaf TV Ifa Fayyinaa wajjiniini xiinxala gabaabaa taasisaa jirruudha. Ammas qophiin keenya itti fufee jira. Nu hordofaa. Tole hordoftoota TV Ifa Fayyinaa walitti deebinee jirra. Egaa ergama Geetaa'uun gaaffiin koo itti aanu
kitaabuma kana fuula 130 irra kan jiru sagaleen tokko akkana jedhee wanti isin barreessitan jechuudha. Wanti isin barreessitan akkas jedhu tokkotu jira. Innis maal jedha fuula 130 irra kan jiru jechuudha. Seexanni Yesuus akka du'u barbaadu jedha. Seexanni Yesuus akka du'u barbaadu jedha. Dubbii isa seexanni ajjeesaadha jedhu immoo akkam goona iddoo kanatti maaliin ibsina dubbii isa seexanni ajjeesaadha jedhu wangeela Yohaannis 8:44 irratti barreeffamee jiru akkam goona maal jechuu barbaadaniiti seexanni Yesuus Kiristoos akka du'u hin barbaadu jettanii barreeffama keessan jirtu. Kanas egaa garuma jalqabaatti yoon isin deebise uumama boqonnaa tokko lama sadii namni especially boqonnaa lamarraa yoo argitaniitu ta'e namni gaafa uumame nama fayyaatu uumame namni du'aan hin uumamu du'aafis hin uumamne namni akka inni du'u kan godhe seexana du'i kuni seexanni dhaqee yaada waaqayyoo keessaa nama waan baaseef namni maal ta'e isinitti fakkaata du'aa ta'e namni du'aa ta'e namni akkuma jalqaba kaafne karaa hundumaati kan inni du'e walitti dhufeenyi inni waaqayyoo fira waaqayyoo ture namni diina waaqayyoo ta'e hin du'e jechuudha du'ee argamaaf eenyummaa waaqayyoo keessaa gaafa ba'u waaqayyo nama kamittiyyuu hin araaramne araarri namaaf waaqayyoo gidduun ture namaaf waaqayyo gidduu kan ture cubbuudha diina guddaatu ture keenyan diinummaa guddaatu ture namaaf waaqayyo gidduu nam du'aa isaatu deema du'aa isaas socho'a du'aa isaatu deema du'i kun immoo du'a bara baraati du'a bara baraa isa namni du'e kana waaqayyo irraa adda ba'eera waan ta'eef du'a bara baraa isa inni du'e kana dirqama deebisuudhaaf waaqayyo yaalii guddaa erga godhee garuu siistemii ittiin inni nama ofitti araarsuun argamne kanaaf ilma isaa Yesuus Kiristoosiin erguun dirqama ta'e nama fakkaatee dhufuun dirqama ta'e Yesuus nama fakkaatee dhufe biyya lafaa irratti nama foon namaa qooddatee dhalate Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha qooddatee dhalate namaaf waaqayyo warra wal lolan kana araarsuudhaaf dirqama dhiigatu barbaachisa dhiiga kana immoo waaqayyo bara kakuu moofaatti argitaniitti yoo ta'e Haarooni luba ture lubi kuni gaafa dhiiga kana araaraaf gaafa fuudhee dhaqee seenu fuula waaqayyoo yeroo seenu waaqayyo dhiiga sana ilaala cubbuun yookaan immoo cubbuun namarratti ajjeesaan kun yeroo hundumaa maal ta'a hin qabbanaa hin ripha hin golgama yeroo inni dhiiga sana fuudhee ol ba'u fuula waaqayyootti yeroo inni fuula waaqayyoo dhaabbatu waaqayyo dhiiga sana yeroodhaaf ilaala golgaatu ture golgaa kanatti facaasaa yeroo hundumaa Haaroon gaafa dhaqu golgaa kanatti facaasa dhiiga kana fuudhee golgaa kanatti facaasa golgaa kanatti gaafa faca'u dhiigni kun maal ta'a yeroodhaaf aarii eekkamsa waaqayyoo qabbaneessa garuu yeroo muraasa booddee deebi'ee ka'a dhagna godhatee cubbuun kun du'i kun hin badu ammas waggaatti maal godhaa aarsaa baatee kan kormaaf kan re'ootaa baatee gara fuula waaqayyootti argama ammas lubi ammas waaqayyo isa ilaalee dhiisa kanaaf ilmi isaa du'i hoolotaa du'i korommii du'i saawwanii du'i bushaayee kun du'a namaa kana hambisuu hin dandeenye waaqayyoof namas walitti araarsuu waaqayyoof nama gonkumaa walitti fiduu hin dandeenye golgaa sanas kaasuu hin dandeenye Yesuus Kiristoos egaa fannoo irratti hin dhufee hin dhalate nama fakkaate fannoo irratti du'e gaafa fannoo irratti du'e yeroo lubbuun keessaa ba'uuf jedhu sana xumurameera yookaan immoo fiixaan ba'eera jedheen Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 irratti fiixaan ba'eera akkuma inni jedhee afaansaa keessaa baaseen golgaan mana qulqullummaa maal ta'e waliif gadi hin tarsa'e jedhaan golgaa inni kaleessa dheengaddaa bara kakuu moofaatti namaaf waaqayyo waliin argan waaqayyo nama argu qaxitaa yookaan kallattiin lubaa arga malee
golgaa sanatu golgaa jira. Dhiiga sana golgaatti faca'ee sana arga. Yesuus Kiristoos dhiiga sana maal godhe fuudhee dhaqee hin facaase golgaa sanatti. Dhiigi kun bara baraan akka inni araara buusuutu taafame. Xumurameera inni jedhu du'ina dhala namaarra ture. Diinummaan dhala namaaf Waaqayyo gidduu ture. Har'aa kaasee gidduudhaa ba'eera. Araarri ta'eera. Araarri argameera. Jedhaan maal jedha isinitti fakkaata? Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 2:14 akkas jedha. Ijoollonni kun fooniif dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e. Seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e. Seexana isa humna du'aa qabu maal ta'uudhaaf? Balleessuudhaaf nama ta'e. Eenyuudhaan fiduudhaaf? Namni jalqaba ijoollee Waaqayyoo ture. Ijoollee waaqummaa keessaa ba'ee diina Waaqayyoo ta'e namni. Diina Waaqayyoo isa ta'e kana gara ijoollee Waaqayyootti deebisuuf Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalate. Nama ta'ee dhalate. Irran deebi'a. Ijoollotni kun fooniif dhiigaan akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e jedha. Kanaaf seexanni du'a Yesuus hin barbaada isa jedhuuf seexanni akka Yesuus du'u hin barbaadu. Yoo Yesuus du'e, yoo Yesuus nama ta'ee du'e maaltu balleeffama? Isatu balleeffama waan ta'eef. Namni immoo bittaa isaa jalaa ba'ee harka Waaqayyoo waan galuuf seexanni yeroo kamiyyuu argitaniitti yoo ta'e Phexroosiin maal jedhe? Ati argaa koo duraa ture seexana natti hin jedhamini. Gaafa Phexroosii maaloo gooftaa maaliif akkas taata? Bakka kana booddee annan du'a yeroon itti du'u ga'eera dhiyaateera gaafa inni jedhu Phexroosii achi qabee dhaqee hammatee waan jaallatuuf gooftaa Waaqayyo si yaa oolchu. Kana maaliif akka itti annaan Phexroositti galagalee bayi argaa koo duraa ati seexana nana jedheen. Kana jechuun Phexroosiin ifatame. Isa Phexroos dugda duuba dhaabbatee du'uu isaatiin kan mormu. Yesuus Kiristoosin du'u yoo ta'e golgaan hin tarsa'u. Yesuus Kiristoosin du'u yoo ta'e namni mucaa Waaqayyoon ta'u. Yesuus Kiristoosin du'u yoo ta'e namni jireenya bara baraan argatu. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufee du'uunsaa dirqama jechuudha. Seexanni immoo isa kanan barbaadu. Maaliif namni mootummaa isaa keessaa waan yaa'uuf, namni Waaqayyootti waan araaramuuf. Kanaaf egaa seexanni du'uu Yesuus Kiristoos hin barbaadu jechuudha. Kanaaf seexanni du'uu Kiristoos hin barbaadu sababni isaa hojii isaatu diigamaafidha kan kaa'ame asirra. Namatu harkaa ba'a. Akka dubbii Ibroota 2:14 irraati amma dubbatutti jechuudha. Inni Yohaannis 8:44 irraa kaasee jedhu garuu badii seexanni godhu lubbu balleessaa ta'uusaa hamaa gochuusaa ibsuudhaaf jedhee ta'ee yaada. Tole haa ta'u mee gaaffii itti aanutti darbuudhaaf mee kitaabni Madaa'uu Yesuus jedhu kuni namoota Yesuus gooftaa miti, Yesuus hin duune, Yesuus nama malee waaqa miti namoota jedhaniif deebii taa'attanii yaaddu? Eeyyee yoo guutummaatti ta'uu baate hin ta'a namni hubatee deebiin ta'aafi. Guutummaan isaa kan inni qabatee jiru Yesuus Kiristoosidha. Wayeen sadan tokkummaallee keessatti ibsamee jira. Kan barsiisa kanaan illee kan morman sadan tokkummaan illee kan morman qabatee jira. Kanaaf deebiin ta'aaf namni kana dubbisee karaa hundumaa hiikamuu danda'a. Kitaaba kana namni dubbise karaa hundumaa hiikamuu danda'a. Sababni isaa Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha, nama guutuudha. Kun beekamaadha. Yesuus gaafa dhufee biyya lafaa kana irratti dhalate as keessa kaa'een jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhaan. Gooftaa inni jedhu kun bitaa, hoogganaa, bulchaa waan hundumaati.
bitaa bulchaa waan hundumaati. Gooftaa yookaan Lord. Lord ni jedhu sun Kiristoos jedha afaan Giriikiinsa Kiristoos jedhaan. Bitaa hooggana bulchaa waan hundumaati. Gooftaan ni jedhu kun. Yesuus inni jedhu kuni foon isanni ittiin nama ta'e dhalateedha. Kiristoos inni jedhu kun immoo isanni ittiin waaqarraa dhufe. Kiristoos inni jedhu kun isanni ittiin waaqarraa dhufe qaama waaqummaa isaati. Ati Kiristoosiidha. Ati olii dhufte mitiire ati masiidha mitiire masii jechuun isa dibame Kiristoos jechuudha. Yesuus jechuun immoo fayyisaa biyya lafaa jechuudha sagaleen Waaqayyoo. So kana keessatti kaa'ameera barsiisa sadan tokkummaadhaan kan morman nama ta'uu Yesuusiin kan morman waaqa ta'uu Yesuusiin kan morman kanarra kaa'eera jechuudha. Wa'ee Sillaasee yookaan wa'ee Trinity illee as keessa kaa'eera. Trinitiin macaa kitaaba qulqulluu keenya keessatti guutummaatti yoo kaa'amuu baateeyyuu Trinitiin naannoo 160 hamma 120 amma 200 kan namni barsiisaan ture barsiisaa maqaan isaa Tertuuliyaan jedhamu sirna warra Yesuus Kiristoos sadan tokkummaa kanaan mormanii dhawuudhaaf jedhee barsiisa kana kaa'eera Tertuuliyaan namni jedhamu geggeessaan waldaa kiristaanaa tokko jechuudha. Kanaaf barsiisni dogoggoraa tokkorraallee namni hafuu akkamitti akka danda'u warra biyya lafaa keessaallee namni baraaramu warra biyya lafaa keessaa Yesuusin morman illee baraaramu akka danda'u guutummaan guutuutti yoo ta'uu baateeyyuu waa muraasnas keessa kaa'amteetti jechuudha. Tole egaa mee seeroo keenya eeggachuudhaaf ariifadhee tan deemaa jira. Dhaggeeffattoonni keenyas akka isaan waa'ee kitaaba Madaa'uu Yesuus Kiristoos kana ka dubbatu kana xiinxala gabaabaa gochaa jirurraati waan hedduu baraa jiranii akka isaan immoo gamanumaa qophii gochaa akka isaan jiran kitaaba kana of harka galfachuudhaaf abdiin qaba. Mee gaaffiin itti aanuuni qabu kitaabuma kanaan wal qabsiiseeti. Mee isin kitaabota adda addaa hin dubbistu? Yoo hin dubbistu ta'e immoo kitaaba eenyu barreessetu isiniif moodela? Kitaaba nan dubbisa baay'ees yoo ta'uu baate dur kitaaban dubbisu kitaaba seenaa ture. Baay'inaan kitaaba seenota irratti fookas godhan ture duri. Seenaa waldaa kiristaanaa jechuudha. Seenaa waldaa kiristaanaa duwwaa mini. Seenaa waan hundumaa irratti. Seenaa Oromoo history, Itoophiyaa history, Horn Afrikaa history, akkasumas immoo mootota seenaa mootota Afrikaa, seenaa mootota addunyaa biyyoota tokko tokko amma hin danda'u xiqqooma ishee jechuudha. Waan tokko nan qaqqaba nan dubbisa. Mee bal'inaan kitaaba eenyu barreesseedha kan isin dubbistan? Kitaaba baay'eedha kitaabuma seenaa garaa garaati. Mootonni Afrikaa akkamittiin akka isaan bulchanii wa'ee Itoophiyaa kana keessatti uummanni Oromoo akkam ture achi as dhufu uummanni Oromoo maal akka ture baay'ee isaa kitaabota dubbisee qaba baay'inaan yoon kaasuu baadheeyyuu garuu yeroo muraasa asitti gara kitaaba afuuraatti hin deebi'e almost waggaa 5 asitti duras kitaabota afuuraa nan dubbisa waggoota 5-7 asitti gara kitaaba afuuraatti kanan deebi'ee dubbise utuun gara kitaaba afuuraa baay'een naqini wayee achi as dhufa waldaa kiristaanaati baay'inaan kanan dubbisaa ture Ethiopian Church History African History World History Church History yookaan immoo kan waldaa kiristaanaa seenaa waldaa kiristaanaa kan addunyaa jira kan Afrikaa jira kan Itoophiyaa jira achi as dhufa special kitaabni immoo uummata kana bira akkamitti ga'e uummata Oromoo bira akkamitti ga'e kan jedhu wantoota tokko qorachaa tureera wantoota dubbisaa tureera yoo baay'ee ta'uu baateyyuu jechuudha kana fakkaatan irratti ergiin ta'e boodana keessa garuu detailii kitaabota afuuraa biyyoota garaa garaa keessatti barreeffaman especially revivalin ergii ka'e biyyoota akka Ameerikaa biyyoota akka Ingiliz keessa Awurooppaatti iddoo tokko namoota kaasan keessa kitaabota dudubbisu tokko jijjiira. Fakkeenyaaf kitaaban akka moodeliitti namni akka moodeliitti ilaalee seenaan isaas ta'u barreeffamni yookaan kitaabni isaa keessa koo jijjiire kitaabota inni qabu Smith Wigglesworth nama jedhamudha. Kitaaba isaa baay'een dubbisa. Smith Wigglesworth kun nama Ingiliziiti.
nama guddaadha. Abbaa ergama amantii jedhameeti kan inni beekamu. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth du'aa kaasuu akka nuyi amma as teenyee haasofnu kanaadha isaaf. Tajaajila isaa jalqabaati du'aa kaasuu. Salphaatti ilaalee dhuma. Salphaamatti ilaalee ajaja Wigglesworth jechuudha. Wigglesworth jireenya inni guyyaa guyyaatti dabarse akkamitti akka dhalate jireenya inni guddate waldaa maalii keessatti akka guddate jireenya isaa keessatti baay'ee shaakalaadha kanani jireenya isaa kanatu anaaf moodelii ta'e Smith Wigglesworth. Barreeffamni Smith kun kitaaba Madaa'uu Yesuus Kiristoos kana barreessuudhaaf moodela isiniif ta'eera? Qaba of keessaa ispeeshaali kitaaba inni barreesse keessaa Healing kan jedhu jira. Holy Spiritiin jira. Kitaabonni amantii Smith Wigglesworth yeroo baay'ee kana dubbatu amantii duwwaa jedhaan wayii amantii irratti fookas godha. Amantii jechuun immoo dubbachuu jechuudha. Dubbachuudha. Yeroo hundumaa dubbachuutti amana. Argitaniitti yoo ta'e haadha manaasaa duutee yeroo inni biyya biraa deemu makiinaan caccabsee yeroo inni biyya biraa deemu sana dhufanii itti himanii haadha manaa keen duute naa kaasaa jedhee fidaa jedhe manatti naa harkisaa jedhee fayyaa keen dhiisee deeme ka'ii dhaabbadhu dheen kaatee dhaabbatte. Kanaaf Wigglesworth biratti hin dubbata amantiitti amana baay'ee. Ispeeshaalii Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa ja'atti baay'ee amana. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu kan jedhutti baay'ee amana namichi kun. Kanaaf Wigglesworth rivaayivalii biyya Awurooppaa waggaa 100 fuula dura naannoo bara 1859 natti fakkaata. Kan inni Awurooppaa keessatti qorree ture nama maqaansaa Ameerikaa keessatti nama maqaansaa William Booth namni jedhamu Ameerikaa keessatti yeroo rivaayivalii inni jalqabee ture tokko keessatti inni immoo namicha sana irratti xiyyeeffateeti kan inni biyya Ingilizitti jalqabe jechuudha. Waldaa namicha William Booth biyya Ingiliz jiru sana keessatti dhaqeeti kan inni gooftaa amane. Smith Wigglesworth maatii hiyyeessa maatii rakkataa keessatti kan inni dhalate. Yeroo waggaa 6 ta'u mana barumsaa sin dhandhee naannoo isaa kan jiru mana isaa kan jiru naannoo manni ataakiltii naannoo sana keessa kan jiru irratti hojjeteeti kan inni guddate. Waggaa 7 gaafa ga'u faabrikaa jirbii galee hojjete. Waggaa 13 yeroo ga'u immoo boombaa xaggaanyi ta'e. So jireenyi nama kana jireenya eenyummaa koo geddara kana duwwaa miti. Kitaabota isaa yoo dubbistanii ilaaltanii taatanii yeroo baay'ee wayee amantii wayee hiilingii jireenyi kiristiyaanummaa day to day jireenyi kiristiyaanummaa day to day fayyummaan guutamuu qaba jedheeti kan inni amanu. Kanaaf kitaaba kana barreessuufis akkasumas immoo jireenya amantii keessatti guddachuu moodela isiniif ta'eera. Moodela naaf ta'e kitaabotiin biraan kitaabni biraan biyya Itoophiyaa keessatti barreeffaman yookaan Itoophiyaanotaan kitaaba barreeffaman kitaaba dubbistan qabdu? Darbee nan dubbisa. Kitaaba eenyufaa dubbistu kan fakkeenya isinii ta'e yookaan moodela isinii ta'ee jira? Kitaabni biyya keenyatti barreeffamu afaan Oromoon baay'inaan asoosamaaf walaloodha. Afaan Oromoodhaan. Kanaaf baay'ee isaasa kan ammoo keessatti niin darbe waan ta'eef baay'ee diteeyiliitti kenneen dubbisu. Kitaaba afaan Oromoodhaan barreessan keessaa kitaaba namoonni hiikan nan dubbisa. Kan hiikan. Sababni isaa an kitaaba utuu hin jiraatin barreessan hin dubbisu. Namoonni baay'een kitaaba utuu hin jiraatin barreessu. Amma isinitti meera. Amma kitaaban dubbisu jira. Kitaabonni biraanii fakkeenyaaf warra Kaatiriinii Kulmaan fa'aa Bihinan fa'aa kan isaan barreessan kitaaba kanallee nan dubbisa yeroo tokko darbee yoo baay'ee ta'uu baate. Akkasumas namichi Ameerikaa kun kitaaba isaa keessaa kitaaba 3 kitaaban irra deebi'ee dubbisu qaba. Kanatti hagan Ameerikaa keessatti warri Ameerikaa waldaan kiristiyaanaa Ameerikaa sin fudhannu yeroo jedhani inni ofiisaatii konkolaataa kireeffatee daandiirra deemee Ameerikaa kaaba hamma kibbaa bahaa hamma lixaatti kan inni deemee ijoollee isaaf maatii isaa gatee deemee lallabaa kan inni ture jechuudha. Kitaabonni akkasii kun illee seenota intinii koo geeddaraniiru. Kitaaba amantiitti xiyyeeffatu kitaabonni isaanii kun
So biyya kana keessatti kitaaban dubbisee yoo jiraate kitaaba lama sadiin caalu kitaaba hiikamanidha kanan dubbisu baay'inaani. Kanaadha. Okay. Mee kitaabota kan akka Joseph Prince namichi paastariin Singapore barreesse kan hin dubbistu? Baay'een dubbisu. Joseph Prince'ini yeroo tokko darbee nan ilaala. Maaliif sababiin lallabaa new creationii ta'eefi? Hin jaallatan isa kana namoonni Grace preacherii waan ta'eef namoonni fudhatanii ani Joseph Prince'ini dubbisu dhiifama naa godha. Lallabaas turtanii barsiisaas turtanii waan turtan irraati ka'uudhaanis akkasumas kanatti dabalee Grace and the Law kan jedhu yookaan ayyaanaaf seera akkamitti ilaaltu isin? Ayyaanaaf seera yaa'u nuyi ayyaanaan fayyine kanatti nan amana. Ayyaanni Yesuus Kiristoosidha. Seerri Museen kenname jedha. Ayyaanni Kiristoosiin jedhe ayyaanniif dhugaan Kiristoosiin kenname jedha. So egaa ani isa Kiristoos kennetti nan amana. Isa Kiristoos kennetti amantu? So sakaan moddi ta'ee yeroo biraaso. Tole egaa mee gara dhumaatti fida. Kitaabni kun jireenya kiristaanotaa hammam jijjiira jettanii yaaddu? Mee kitaabni Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedhu kun jireenya kiristaanotaa hammam jijjiira? Jireenya tajaajiltootaa hammam jijjiira jettanii yaaddu? Madaalliin isin qabdaniif amma waa tokko dubbattanii turtanii kitaabota baay'ee namoonni hin barreessu garuu jiraatanii utuu hin taane otoo hin jiraatin kitaaba barreessantu baay'ata jettanii akkas jechuun egaa dhaggeeffattoota keenya yookaan hordoftoota keenyaaf illee ifaa akka ta'utti otoo hin jiraatin barreessu kan jedhamu suni fakkeenyaaf namni tokko kiristiyaana utuu hin ta'in waa'ee kiristiyaanummaa barreessu osoo hin dhiphatin waa'ee dhiphinaa barreessu fakkeenyaaf namni tokko faarfannaa gaafa faarfatanii waa'ee lafa onaarra naanna'uu faarfatu. Ofii garuu manaa ba'anii soofaarraa gadi bu'anii hin beekan. Jettanii hin taane egaa kana kallattii garaagaraa ilaaluu dandeenya. Lafa onaa kana fuuraa ta'uu danda'a, kan foonis jiraataa kallattii garaagaraatiin ta'uu danda'a. Mee kitaabni kun akka waliigalaatti amma egaa qophii keenya xumuraa jirra. Kitaabni kun kitaabni Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedhu kuni jireenya kiristiyaanotaa jireenya amantootaa ispeeshaalii yeroo ammaa kana barri kun bara dukkanaa wajjiniin akka waliin caalletti ilaalama amma yeroo ammaa kana sababni isaa waldaan kiristiyaanaa iddootti namni deemee boqotu lubbuun isaa fayyu foon isaa boqotu lubbuun isaa boqotu hafuurri isaa boqotu cufamee namni hundumtuu manatti galee kaan yeroo inni itti amantii isaa buusus jiraachuu danda'a iddoo tokkotti yeroo inni itti laafu kitaaba kana arganii yoggaa dubbisan kitaabni kun hammam jijjiira jettaniiti yaaddu? Dhugaa dubbachuufi kitaabni xiqqoon kun jireenya tajaajilaa jireenya amanaas hin geeddarti. Dhugaadha gaafani barreessu ani kitaaba kana baay'ee isaa amantiidhaaf dhugaadhaan hin barreesse. Jireenya ofii kootii irraa ka'eeti kan baay'inaan barreesse. Ofirrattan arge. Isinittan himaa kitaaba kana keessallee dhuga baatii isaa kaa'eera. Dubartii ishee waggaa 36 naafattee gara jalduu kanarraa fidanii dubartiin kun hin dubbattu hin dhageessu hin deemtu baatanii fidani. Waggaa 37. Waggaa 37 yaa waggaa 37. Jecha tokko ittiin jedhe waan biraattiin hin jedhe Madaa'uu Yesuusiin kai fayyiteettaan ittiin jedhe. Hin adeemte hin dhageesse hin dubbatte. Dhuga baatii isaanis kennaniiru. Dhuga baatii isaanis kennaniiru. Dhugaas baa turte. Kana duwwaa miti. Dubartiin tokko gadameessa lama qabdi. Gadameessa lama qabdi. Gara koo dhufte. Tokko naa balleessi jetteen abbaa manaa isheetu fide. Annaa hafuuraan dhiphadhee Madaa'uu Kiristoosiin namni gadameessa tokkoon uumama noormaalisii godheeran jedhe. Gaafa dhattee cheek taatu gadameessa ishee tokko. Tokko immoo gadameessa hin qabdu.
gadameessan qabdu gadameessa malee uumamte ittiin jedhe manni yaalaa. Dhuftee isheenis gadameessan qabu jette waggaa 7 erga heerumtee isheen akka gadameessan qabne hin beektu. Mana yaalaatu itti hime. እና ፊዴል ውስጥ ገደሜሰና ከነቴ እና ኡምነ መዳኡ ኢየሱስ ክርስቶስን ገደሜሰ ፍዳዱ ደቅን ጀደ ገደሜሰ ፍዳቴ ዴን አንሞፍ መኮቲ ዶኮ ሰደን ቶር በሄቱ ስንሲ ከሌን ኮነ ዶኩቤ ሰደር ከሐማር ከገይ ምን ያላ ነትሚ ዱጋ ደኩ ጋፋ ከና baay'ina dhukkuba manni yaala dokteroon sadarkaa hamaarra gaheera kanaaf baay'eesti cimaadha naan jedhaniiru haa ta'u gaadheen galee manatti galee asitti yaalamoo akkan hin dandeenye natti mani galee irratti hin dubbadhe madaa'u Kiristoosiin kan namni fayyame ni ergoon dubbadhu madaa'u Kiristoosiin ani bilisa ofirratti dubbadhu madaa'u Kiristoosiin ani bilisa. Kanaaf iyyuu amma namni kitaaba kana dubbise waan kanas kan dhagaa jiru ofii masaarratti dubbate fayyuu danda'a. Dhugaadha kun. So gaafan torban tokko booddee dhaqee ilaalamu fayyaa dhalanii. Yesuus Kiristoos namni kana hubachuu irra jiraatu kitaaba kana keessa kaa'eera. Waa tokkonis jecha yeroo hundaa dubbadhu tokkoon kennaaf. Qoricha tokko. Barbaachisan dha. Yesuus gaafa fannifame namoonni akkaataa salphaa madaan Yesuus akkaataa salphaan ilaalamu salphaa miti. Fannifamuun Yesuus salphaa miti. Yesuus waaqaaf lafa kana gidduutti rarraafame. Namni waaqaaf lafa gidduutti rarraafamu immoo nama abaaramaadha. Nama badii guddaa balleesse. Mukattol baafame fannifamnaan. Waaqaaf lafa kana gidduutti ilaalame. Waaqaaf lafa kana gidduu sa'aatii meeqa akka inni ture isa yoo harkaaf mintiniin kun waqaramee rukutamee jechuudha. Yesuusin gaafa qabanii garafani warri Roomaa mootummaa Roomaa keessatti namni tokko gaafa badii balleessee garafamu yookaan reebamu alangaa mataa sagaliin garafama. Alangaa kanarratti sibiila caccabaatu irratti bayyadama. Irratti baqfama. Mataa sibiila caccabaa kanarratti immoo wanti duri ani biyya qurxummii jirutti dhaladhe. Qurxummii qabna durii hokkoo yookaan immoo qumaaxii jedhama. Hokkoo sibiila hokkoo akkasiitu irratti baqfama. Isa kanaan foon Kiristoos dugda Kiristoos kana keessa dha'u. Inni gaafa dhaqee dha'u sibiilli jal'atee jiru kun foon isaatti gala. Waraanuu duwwaa mini itti gala malee akkas yeroo isaan butan loltuu dhagaa laalaa. Akkas gaafa isaan butan foon fudhatee foon folloksee cabsee ka'a. Yesuus Kiristoos gonfoo qoraattii irra ka'a. Reebicha salphaa miti jechuudha. Reebicha salphaa miti. Gonfoon qoraattii milikkita abaarsaa, milikkita dhukkubaaf, milikkita rakkinaati. Yesuus Kiristoosin isa mataarra kaa'anitti diran. Yesuus Kiristoos hin salphate yeroo jedhamu waan salphaa miti. Gaafa inni fannifame qullaa fannifame. Mootii warra Yihuudootaati jedhanii hadheessanii fannisanii. Namni akkuma ilaalcha namaatti namni mana ga'u yeroo Yesuus fannifame geggeessaan amantii jira, geggeessaan biyyaa jira, hoogganaan waraanaa jira, namoonni gurguddaan biyya garaa garaa jiru. Namoota kana gidduutti duratti qullaa ta'e. Kun maal ta'uuf anaaf namoota TV kana nuuf warra TV kana ilaalan bakka bu'eeti Yesuus Kiristoos kan inni kana ta'e. Madaa Kiristoos Yesuusin har'ayyuu fayyinni isinii ta'eera. Soo namni kitaaba kana gaafa dubbisu dhugaan isiniin jedha. Utuma eenyu harkarran kaa'een akka inni fayyu nan amana. Kanaadha. Dhaamsan qabu. Namni baay'een kana dubbisee akka inni jijjiiramu, akka inni geeddaramu, akka inni fayyu, akka inni karaa hundumaa jijjiiramu ani nan amana. Kanaadha. Kitaabni kun kanaaf mana namoota hundumaa galuu qabaan ergaa keenya isa dhumaa ta'a jechuudha. Kitaaba kana mana keessanitti nama tokko, nama lama, nama sadii, nama afur, nama shan taatanii mana tokkotti galuu dandeessu. Kitaabni tokko nama tokkoof. Namni egaa akkuma danda'etti kitaaba hin qabaata. Kanaaf kitaabni Madaa'uu Yesuus Kiristoos jedhu kana mana keessan keessaatti
akka qabaattan gamanuma dhaamsa isinii dabarsaa. Meegaa yeroo itti aanuuf kitaaba kan biraan Madaa'uu Yesuus kanatti aanee dhufu jira? Jira. Kitaabni dur barreessi tokko jira. Innis jireenya kan jedhu. Almost naannoo waggaa 13 har'aati kanan jalqabe kitaaba jireenya jedhu. Har'a gara xumuraarra ga'aa jira. Egaa kitaabota baay'ee barreesseera. Isa kaan nan dhiise isinitti meera. Asoosama walaloo kitaabota adda addaa barreesseera isa dhiiseera. Kanaaf kitaabni jireenya jedhu yeroo dhiyootti jaalala waaqayyoo ta'e dhufa. Akkasumas immoo dhiiga hoolichaa kan jedhu illee dhufa. Kitaabonni biraan illee jiru. Kana fakkaatu jechuudha. Kitaabota gurguddaatu booda kanaa jira jechuudha. Tole egaa haa ta'u dhaggeeffattootaa fi hordoftoota TV Ifa Fayyinaa kan daawwachaa jirtan TV Ifa Fayyinaa qophiin kun qophii qaroo ifaatiin sagantaa addaa barreessaa kitaaba Madaa'uu Yesuus Kiristoos akkasumas abbaa mul'ataaf hundeessaa waldaa Ifa Fayyinaaf TV Ifa Fayyinaa wajjin xiinxalaa gabaabaa kitaaba Madaa'uu Yesuus Kiristoos jettu kana irratti gochaa turre haga yoona kana fakkaata. Egaa gamanuma dhaamsi nuti isiniif qabnu kitaaba kana qabadhaa. Mana nama hundumaa galuu qaba. Kitaabni kun gabaabaadhumatti kitaaba jennee ibsuurra jireenya jennee yoo ibsine nuuf salphata jechuudha. Kitaaba jennee ibsuurra jireenya jennee yoo ibsine nuuf salphata. Kanaaf kitaaba kana dubbistanii kiristiyaanummaan isinii galuu, kitaaba kana dubbistanii waa'een Yesuus Kiristoos isinii galuuf, kitaaba kana dubbistanii garam deemaa akka jirtan isinii galuudhaaf akka salphaatti hafuuraan akkasii hubattan nan abdadha. Kitaaba kana dubbisuun jechuun yaada biraa keessa taa'anii dubbisuu otoo hin taane kitaaba kana utuma dubbiftanii utuu hin jaallatin hafuura keessa akkasiin galtan nan abdadha. Eeboo hafuura qulqulluu akkasiin qabaattan nan abdadha. Jaalala Kiristoos akka keessa itti dabalu nan abdadha. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Egaa ergamaa Geetaa'uun kitaaba itti aanuun amma wal arginutti bifa kana fakkaatuun Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa dhumarratti dhimma kitaaba kanaaf dhaamsa yoo qabaattan kataa addaatti hordoftoota keenyaaf dhaamsa kana dabarsitanii sagantaa keenya xumurra. Egaa hordoftoota keenya Waaqayyo isin haa eebbisu. Kitaabni kun namni hundinuu haa qabatu, haa bitatu, itti haa fayyadamu. Achumaan immoo kitaabni kun hojii wangeelaaf oola. Hojii nama dhuunfaaf hin oolu. Hojii wangeela Kiristoosiif hojii isa du'ee du'aa ka'e, isa nuuf madaa'e, isa nuuf dhiphate kan namootaan ga'uudhaaf, namoota biraan ga'uudhaaf oola waan ta'eef birriin isaa muraasa. Irratti barreeffamtee jirti birrii xiqqoodha. Birrii muraasa. Galaana gamana kan jiranis galaana gama kan jiraniifis maallaqa biyya ambaatiinis kaawwamee jira. Warra biyya bakkeefis karaa poostaa erguu dandeenya. Quunnamuu danda'u jechuudha. Quunnamuu danda'u warri biyya bakkeellee. Kanaaf kitaaba kana bitaa itti fayyadama. Madaa'uu Kiristoosiin fayyinnis ni ta'eera. Ameen. Eebbifamaa gooftaan Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu jechaa kitaaba kana argachuudhaaf imeelii keenya apostilgeetuimruu@gmail.com ka jedhu kallattii hundumaan TV keenya jalarratti akkasumas YouTube'dhaan kan nu hordoftan galaana gama teessanii ka jirtanis yoo ta'e YouTube keenya jala iskriinii jalaan hin darba. Akkasumas weebsaayitiidhaan nu barreessuu hin dandeessu www.tvifa.org jettanii nu barreessuu dandeessu. Kitaaba kana kallattii barbaachisaa ta'een akkasiin argattan galaana gama biyya Europe, Amerikaa akkasumas biyyoota Arabaa fi Eeshiyaa adda addaa keessa biyyoota Afrikaa adda addaa keessa kan jirtan akkasumas immoo biyya Itoophiyaa keessa taatanii iddoo adda addaa kan jirtan bakka isin jirtanitti isin qaqqabsiisuu dandeenya. Akkasumas namoonni mana kitaabaa qabdan kitaaba kana fuudhee an bakkaan ga'uun barbaada, amantoota qaqqabsiisuun barbaada kan jettan yoo jiraattan bilbila foddaa televezyiinii keenyaarra jiruun nu quunnamuu dandeessu. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu.